Yaa shamarran Itoophiyaa dhalattee bakka Itoophiyaa keessatti jireenya ijaarrattee yookaan immoo barattee waan weerra geechee biyya kee keessa jiraachuun hin jiruumi. Gaafa umuriin kee waggaa 15 ol darbe paaspoortii baafattee biyyarra ba'uu bichaadha kan yaaddu. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya haarawwataa ta'an like, share, subscribe gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jecha. Viidiyoo kana arginaanan waa yaadadhe gizee kiyya jalqabaa sana yaadadhe jechuudha. Har'a gizee akkanatti sallafanii hiriiranii fataa jedhanii biyya akkanatti shaanxaa baatanii gizee dirree xiyyaaraa dhaqanii hiriiranii waanuma hojii mootummaa wayii hojjechuuf dhufanii fakkaatu. Garuu gaafas gaanii akka ibidda keessa seenan siqaayii keessa seenan hanarra kokkolfaa dhufan boru dhiiga akka bu'an oduu beekanii garuu biyya ormaa kana hin dhufuu laata? Hin dhufan turan. Maali silaa kana sii galtillee kunuu biyyuma jijjiirtee biyyuma arabaa kana itti deebiti. Yoo achi galte wayyoo achuma wayya jedhu rakkanne dhugaa garatti goruu dhabnee jirra. Innaa kanaaf amma ani wanni nasirraa dubbachuu dhufe tokkoffaa irratti jechuudha. Waa'ee qaala'insa jireenyarraa wal qabsiisee wanni na dubbachuu barbaadu yoo jiraate biyya keessatti amma namoota biyya irratti yoo daawwaltanii wajjin haasoftan jireenyi qaala'ee jira. Itoophiyaa keessatti baay'ee jiraachuun nutti ulfaatee jira jedhu namoonni baay'een. Jireenyi yeroo isaa wajjin biyya amma biyyattiin biyyi teenya guddattee jijjiiramte bakka kaleechaa san hin jirtu wanti hundi jijjiirame haalli ishii hundi isaa jijjiirame jira. Garuu atagam wajjin jijjiiramaa jirta biyya wajjin jijjiiramaa jirta tattaaffin kee maali haala yeroo wajjin deemaa jirta sammuu kee haala yeroo wajjin deemsisaa jirta moo teecheetuma jireenyi natti qaala'ee jetta. Dhaggeeffadhu jireenya akkati ooftetti sii deema. Yoo ati zim jettee teechee harka kee marattee jireenyi qaala'ee jettee waama jireenya qaala'insaa yaadaa oolte jireenyi guyyaa fi daqiiqaadhaan sitti qaala'aa jechuudha. Maaliif jenna yeroo biyyattiin guddinarra jirti waan ta'eef yeroo ammaa kan wal dorgommiirra jira biyyi guddinarra jira waan ta'eef jireenyi ni qaala'a. Ati hoo hojiitti kaate hojii hojjechaa jirta maal gochaa jirta hojii akkamii hojjechaa jirta kallattii kamiin deemaa jirta. Dhaggeeffadhu keessattuu shamarran biyya arabaa jechuudha. Gaafa asii galtan jireenya biyyaa wal simattanii barattanii biyya akkamitti akka jiruu keessa fooyyeffattan yoo akkamitti deemuu akka dandeechan yoo barbaadan jechuudha. Gaafa as teechanii amma biyya ormaa kana teechanii hojjechaa jirtan kana jalqaba irratti maallaqa keessan abbuma argitaniin ergina. Namuma rakkadhe isinii jedheen maallaqa keessan hin ergina tokko. Inni lammataa biyya ormaa yoo teechu amma yeroo ammaa kanatti hojiirra jirta. Baay'een keessa nama maalaan hojjedha jettanii kana naa hojjedhu san naa hojjedhu jettanii biyyatti namatti maallaqa ergitanii akka waan namni hojjetee jiruu keessan jijjiiru namarratti maallaqa ergitanii booda maallaqa san kaaddamtanii jirtu. Namarratti hojii kana jalqabi naa hojjedhu jettee yoo ergite namni jireenya mataa ofii hojjeta malee jireenya keessi hojjetu tokkollee hin jiru. Ati har'a hojiirra jirta. Hojjechaa jirta. Waan hojjettu kanammoo baatiidhaan argachaa jirta. Waan baatiidhaan argattu kana hoo maal gochaa jirta? Akkuma baatiidhaan argattuuni weerra oolchaa jirta moo yookaan immoo namuma si gaafateef bakkuma argitetti ergaa jirta? Gaafa nasii gale nan rakkadha jettee yaaddee beektaa? Gaafa shamarri biyya arabaa jirtan har'a gaafa biyya ormaa jirtan garaa jabaattanii waan keessan sirriitti qabattanii maallaqa keessan irratti duutanii qabattanii yoo biyya hin galinii rakkoo hamaa keessa kuftu jechuudha. Ijoollee baay'een asii galtanii biyyuma kanatti deebi'aa jirtu. Maaf deebitu? Biyya ormaa hojjettanii argitanii miti maaf deebitu? Hojii uumtanii hojjettanii har'a arabdoonni nurratti bilxoomte biyya ijoollee baasteet maal godhu hoolota horsiisuu. Hoolota saniif akka kan qallabu sarraatenyaadha. Kan nyaatatti kennu sarraatenyaadha. Lukkuu horsiisu. Lukkuu isaanii kan kunuunsu sarraatenyaadha. Haala kanaan jireenya isaanii bareeffatanii uffachaa jiru. Dhugaa manoota arabaa hedduu keessatti waa'ee akkana nan arga. Hoolota horsiisuudhaan lukkoolee horsiisuudhaan kan beekamaa jiran biyyoonni arabaa nurratti bilxoomanii biyyarraa nu fidatu asitti immoo hojii kana nu hojjechiisaa jiru. Maarree dhaggeeffadhu.
biyya ormaa gaafa jirtu maallaqa waggaa lamaa siin hin jedhu. Maallaqa waggaa tokko dirqama irratti duutee irratti goggoddee odoo biyya Itoophiyaa na ergin asitti qabachuu qabda. Nan gala yoo jettee karoorsite waggaa tokko dirqama maallaqa waggaa tokko hojjettee harka kee keessatti qabattee galuun dirqama si barbaachisa. Nama takkatti odoo na ergin jechuudha. Gaafa asii galtee jette immoo ji'a lama boqonnaa fudhatta. Erga boqonnaa baatii lama fudhatteen booddee torbee tokko immoo sammuu keetiif boqonnaa fudhatta. Kophaa kee teechee iddoo wajjin jirretti iddoo zimmitaan baay'atutti sammuu kee qofa dhaggeeffachuu eegalta. Maaliif maallaqa kee waggaa tokko sana odoo hin balleessin osoo waa tokko hin godhin biyya alabaa ta'in gale jettee osoo akka barbaadde hin ta'in sammuu kee torbee tokkoof dhaggeeffatta. Erga sammuu kee dhaggeeffatteen boodee waan hojii hojjedhu siin jedhee sammuun kee si ajaje san maallaqa waggaa tokkotti calleechitee osoo hin taane maallaqa ji'a 3-4tiin waan hojjechuu qabdu san xiqqeechitee jalqabda jechuudha. Ol kaatee ittiin calleessitu xiqqeechitee jammarta. Hojii sun haala bareedaadhaan yoo deeme itti guddista. Itti guddisaa deemta. Osuma isa hojjettu immoo hojiin kun naa ta'e jettee isarratti taa'uu osoo hin taane immoo harka biraatiin hojii biraa jalaan itti jalqabuu eegalta. Haala saniin gaafa hojjette malee biyya Itoophiyaa galtee asii jijjiiramuu hin dandeechu. Maallaqa harkaa qabdu kana baasii malee gabiin hin jiru yoo ta'e maallaqa waggaa tokkoo miti maallaqa waggaa 10tu qabattee gaafa galte ji'a 10 keessatti xumurtee biyya Arabaa akka deebitu beeki jechuudha. Dirqama maal akka hojjechuu qabdu asii galtee maallaqan qaba jettee gadi naqxee waanuma argite suuqii ijoollee baay'ee nama asii galanii suuqii banu. Suuqii bananiiti dhugaan sinitti hima baatii 6 keessan hojjetan suuqii san keessa ji'a 6 hojjetan. Aga imbanu ji'a tokko ji'a 2 ji'a 3 ittiin of agarsiisu jechuudha. Suuqiin banee biyya Arabaati galee akkana godhee hojiin kun gaariidha jedhu suuqii san keessa ji'a 6 hin dhaabbatan. Gaafa ji'a 6 suuqiin sun cufame. Suuqii maaliif dhiiftee jedhanii gaafa gaafatan meena kasarsee waan an hojjedhu hundumaa isarrattan fixee kisaaradha malee faayidaan qabu sin jedhu. Maaliif seetani? Asi suuqii banuun siruma jireenya ilma namaa hin jijjiiru. Namni suuqii banu nama fiitinizii garagaraa qabu malee asoo galtee birri biyya Arabaati suuqii takkitti hojjette jechuun bu'aa hin qabu jechuudha suuqiin. Suuqiin meeshaa qabee haa ta'u yoo jette malee na jijjiira jettee hin yaadini jechuudha. Waan hojjechuu qabdu immoo namoota hedduun hin mari'atin. Ofii kee sammuu keetiin mari'adhuuti asii galiitii. Keessattuu kan nama jijjiiru hojii magaalaa osoo hin taane hojii baadiyyaati jechuudha. Sijjammar baadiyyaa irratti bobbaatanii hojjechuudhaan waan tokko hojjechuudhaan jechuudha. Shamarran biyya Arabaa teechan immoo jechuudha. Erga biyyaa ba'uun keessaniin oollee iddoo seera qabeessatti iddoo gaariitti lafa bitachuu yaala. As teechanii gaafa lafa bitattanii luukii 20 irratti jaarsifattanii jettanii isaan booddee gibbuma san keessatti hojjettanii jiruu keechan jijjiiruu waan dandeessanidha jechuudha. Akka yaada mataa kootti kuni kana biyya ormaa dhufuu qofa osoo hin taane maaliif akka biyyaa baatan maaliif biyya ormaa akka hojjettan maaliif akka shintibeetii gandaa dhixxanii sirtuu battanii beekuu qabdu. Yookaan immoo akkanatti hojjettanii gubattanii abbuma argitanitti maallaqa keechan ergitanii gaafa hin galla jettan mindaa ji'a takka ji'a 2 harkatti qabattanii hin galtu yoo ta'e kaawwan bakkatti ergitan osoo hin beekin maallaqa harkaa dhabdu yoo ta'e asii galtanii naman taatanii na amana natsaa maraattu biyyuma ormaa kanatti deebitanii immoo yookaan inni hojjettu yookaan inni maraattu jechuudha. Mee namni asii galtanii biyya Arabaa kana hojjettanii deebitanii gara biyyaa deebitanii galtanii rakkoo sin mudatee ammas immoo biyya Arabaatti deebitanii jirtanii mee ana jedha hedduu keechantu jira jechuudha. Inna kanaafu ani mataan koo biyya Arabaa hojjedhee galee rakkadeera jechuudha. Waggaa 2 jalqaba gizeen hojjedhee asii galee agam biyya ture san maallaqa koo jalqabaan wayirran oolchine maafan sissoba jechuudha. Garuu mudannoo kiyya guddaadha waan na mudate guddaadha. Mudannoo kiyya kana immoo siniif hin qooda jechuudha. Yeroo biraa waan baay'een irraa baradhee har'ammooyyuu hojiitti hiikeen jira jechuudha. Kufaatiin ilma namaa immoo barumsa si barsiisa. Namni tokko yeroo kufee kufaatiin suni akka waan du'eetti namni ilaalu jira. Kufaatiin daandii barumsaati. Kufaatiin jireenyatti si geejjeti. Kufaatiin waan takka illee hin sodaatin jechuudha. Kuftee achitti hafuutu salphina malee kuftee ka'uun immoo salphina tokko hin qabu. Ilmi namaa kufee yoo ka'ee barumsa san baratee iddoo yaade ga'a malee akkuma ka'e yoo qajeele haala jireenyaatiif akkamitti akka itti adeemuyyuu kan hin beeknetu jira jechuudha. Kanaaf kuftanii ka'uu keessanitti hin gaddina.
kuftanii hafuu keessanitti gaddaa malee waan hojjettaniif waan adeemtaniif sirriitti beekaa sinin jedha. Ani viidiyoo kiyya sumarraa nan goola. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Hanga viidiyoo biraatii walitti deemtu turtii gaarii mana kana like, share, subscribe gochuudhaan nu jabeessaa sinin jechuu jaaladha. Yaadolee adda addaa siniif hin qooda. Waan wajjin turtaniif galatooma sinin jechuu jaaladha. Bye bye.